Hi guys, akkam jirtu? Baga gara chaanala keenyaatti nagaan dhuftanii isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo jalqabaatiin teelegiraam irraa akkamittiin akka maallaqa argannu kan isinitti agarsiisu ta'a. Kanaaf jalqabaa hanga xumuraatti isteeppii baay isteeppiidhaan hordofaa isiniin jedha. Hamma gara kallattumaan gara teelegiraam chaanalii deemnee haala kamiin akka hojjennu ni ilaalla jechuudha. Amma teelegiraam appilikeeshinii keenya keessa ni seenna. Kana booddee chaanala keenya online earnings kan jedhu kana keessa yeroo tokkoof ni seenna jechuudha. Kana booddee poostii kana aga dhagahaa kan jedhu kana poostii kana ilaaltu poostii kana keessaatiidha jechuudha. Haala poostii kana irraatiidha jechuudha kan nuti maallaqa hojjechuu dandeenyu jechuudha. Kana gochuuf jalqaba maal goona liinkii bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana yeroo tokkoof liinkii kana ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee duraan istaart godhee waan hin jiruuf riistaart jedhee na gaafata. Riistaart bakka jedhu kana ni tuqnaa yeroo tokkoof. Istaart jedha isin bira istaart gootu jechuudha. Kana booddee chaanala kana lamaan jooyin gochuu qabnaa jechuudha waan kana hojjechuuf. Jalqaba chaanala kana tuqnee jooyin goona. Jooyin goona jechuudha. Ammas duubatti deebina. Chaanala lammaffaa jooyin goona. Duubatti deebina jechuudha. Kana booddee bakka cheek bakka jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Amma erga haala kanaatiin hojjennee maal goona boonaas jechuudha. Amma nan tuqaa jechuudha yeroo tokkoof. Nuti birrii 0.2 naa kennee jira jechuudha. Akkuma carraa keessanitti sanaa olis isiniif kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma karaa biraa karaa ittiin maallaqa argannu kan isiniif kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma karaa biraa karaa ittiin maallaqa argannu karaa kam jennan karaa ishii kana jechuudha. Ishii lakkoofsa harkaa ofirraa qabdu magaabazaa liinkii jedha amaariffadha. Sana tuqna jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin ishiitti kana koppii gochuudhaan namaaf sheer goona jechuudha. Haaluma ishee kana koppii gochuudhaan namaaf sheer goonuutiin haaluma namni ittiin liinkii keenya tuqee istaart godhuutiin haala kanaatiin nuuf birrii nuuf lakkaa'aa adeema jechuudha. Qarshii keenya baafachuuf immoo maal goona jechuudha. Birri wacii bakka jedhu kana bakka mallattoo birrii qabu kana yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee amma qarshiin isin qabdan 0.2 jechaa jira. Birrii meeqa baasuu barbaaddu jedha. Fakkeenyaaf birrii 50 baaseetiin 50 jedheen tuqaa jechuudha. Kana booddee asitti lakkoofsa bilbilaa keessan barreessaa jedha. 09 jettanii lakkoofsa bilbilaa keessan barreessitu jechuudha. Kana booddee lakkoofsa kana irratti birrii 50 erguu barbaaddu jedhee isin gaafata jechuudha. Yoo isin kan qarshii 50 keessaa qabdan ta'e 50 gootu yoo kan 10 qabdan 10 gootu haga barbaaddan keessaa baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf bakka koonfirm jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kana booddee maal jedha kan isin amma keessaa qabdan 0.2dha. Garuu kan isin baasuu dandeessan xiqqaan 0 birrii 10dha. Kanaaf amma birrii baasuu hin dandeessan jechaa jira. Osoo birrii 10 ol qabaanne nuuf baasaa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin nama affeertanii birrii guyyaatti yoo xinnaate hamma birrii 100 hamma birrii 50 illee argachuu dandeessu. Karaa lakkoofsa bilbilaa keessanidha kan inni isiniif kaffalu. Carraa kanatti itti fayyadamaa. Ammas immoo yeroo biraattis immoo viidiyoo kan biraa viidiyoo kan namatti toluutiin isiniif qabadheen dhufa. Hagasittuu nagaan naaf tura.